Akkamol. Fayyaa keessan. Nagaa keeti. Nagumaa. Jirra. Nagaadha galateessaa. Akka madaraa jabaattanii. Maal taana itteeti? Osoo bishaan jiru, osoo midhaan jiru, namni jiru maal ta'a itteeti? Kan du'eetu bade malee intala kee. Kan du'eetu bade. Maal godhu kun seeruma waaqaati. Eenyutti matuu miti? Isaaf kennine waan hin dayu. Eessatti kaatarree gaaga nama kanaan immoo? Maal kunoo gara Finfinnee kana ga'een deebi'ee tanani kunoo harka qullaa ta'eeni kan geejibaaf kan ta'u qarshii dhabee tanan kunoo qeefi ganda keessatti jooraan ture. Maal naguma immoo deemtu silaa Finfinnee? Naguma beellama mana murtii wayiin qaban ture isaa fi intala. Illee qarshii iyyuu qabadheen baane. Maaloon talaqu si rakkisuu barbaadeen miti. Miti bo maal na rakkistuutu jiraate. Waatoo maal qabda? Maali gaana maalumaan qabu gaana. Maaloo gaanoon barreesse. si rakkisee ka. Rakkoon qabu. Tole waaqni siif haa kennu. Ameen. Guyyaa gaarii siif haa ta'u. Milkaa nagaan deebi'e. Leel galatoon. Naa jiraadhu naa jiraadhu. Warri kun warren nagaa keessan jirra galatasaa maaloo jajjabaatanii ol seenaane eenoo maan jennu maal godhu ol seenaa maal ol seenaa lakkiin maalii balbala dhaabbattanii odeessitu lakki abbaa sanyiin hin jiranii laa abbaan sanyii halkaniin baan dhimma tokko qaba jedhame maal nagumaan barbaaddanne naguma waan ta'eef harka duwwaa ta'e kanani qarshii wayillee akkanaa liqeessan barbaadeen ture erga hin jirre maalan godhare maaliyaa an harkammoo qarshiin tokko illee jiru ra'in rakkatiin giiftii kiyya rakkina keessaa si naa baasu sanyiin nu gaafachuu dhufeera isan sanyii kootu mee abbal jirraa dubbisi takka dubbisime yeroo bol jirraa nagaa keeti nagaa jirtu nagaadhas fayyaa keessanii akkami sanyii kiyya nagaadha attami nagaadha jajjabaattanii maaloo homaan jennu kajabaa waaqaa gadi homaan jennu seenaa ka maaluun seenu maal ilaa sanyii kiyya gaafa wiixata darbe haddacha jibbaataan qaban ture mana murtiirraa beellama kana isuma Finfinnee kan tole amma guyyaan sun guyyaan beellama guyyaa bo'icha irratti na jalaa oole beellamni kiyya yoom jedhee gaafachuuf barbaadeeni kanaaf Finfinnee deemuu yaaddanii waanuma geejjibaaf kan ta'u qarshii dhabeetiin isin rakkisuudhaafan dhufeen ture obbol jirra odeeffannoon qabdan jechuudha manni murtii waliigala Oromiyaa bari namoota beellamni isaanii sababa garagaraan jala darbee beellama irratti argamuu dadhaban akkuma gabaabaatti moobaayilii isaaniitiin ergaa erganii haalatti beellama isaanii baran barmijeesseera chattan quba qaba mee lakkoofsa galmee qabdu qaba waan hunda qabadheen bahe mee fidaa mee lakkoofsa galmee sana dur maaloo kanaaf dhamaatu obbol jirra akkam wanti isaa lakkoofsi galmeen kunoo lakkoofsi galmee kana isa kan mee moobaayilii baasaa isinittan agarsiisa moobaayilli ishii xiqqoon hin taatila homaa rakkoon qabu akkuma salphaatti bartu akkuma salphaa maal gootu seetan addacha jibbaataa jettan miti maal gootu 86 aa barreessitanii bakka duwwaa tokko siqtu agartanii aa barreessinee bakka duwwaa siqne kana booda lakkoofsa kana barreessina 40 jennee lakkoofsa galmee kana galchina sana booda ergi jennaan jechuudha amma gartanii ergine 86 irratti aa barreessine bakka duwwaa dhiifne sana booda lakkoofsa galmee kana galchine ergine jechuudha ilaa agartanii ilaa seene ilaala agartuam qorannoodhaaf mudde 25 kana bar kanaaf karaa dheeraa deemtu hubannoo dhabuun bee waa hedduu nama miidha maal obbool jedhu dhaddachi Finfinnee illee maata argate maal dhaddacha Finfinnee qofa dhaddacha dhaabbii lixaa kan mana murtii waliigalaa Naqamteetti argamu kanarraa namni sababa garagaraan beellamarraa hafe maal godha akkuma nama isinitti agarsiisa
86 jedhee qubee qaa jedhu barreessee bakka duwwaa tokko hambisee lakkoofsa galmeessaa galcha. Sana booda hin erga. Yeroo ergu maal ta'a? Beellama isaatti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf dhaddacha dhaabbii ba'aa kana Adaamaa yoo ta'e 86 kanarratti qubee raa jedhu barreessee bakka duwwaa hambisee lakkoofsa galmeessaa barreessee hin erga. Dhaddacha dhaabbii kibbaa kan jedhamu immoo Shaashamannee irraa qabu. Achirraas yoo ta'e sababa adda addaan beellama irraa hafe 86 kana barreessee qubee saa galcha. Sana booda bakka duwwaa dhiisee lakkoofsa galmeessaa galchee erga jechuudha. Akkuma ammasiin kan keessan bartan kana sababa maaliif akka beellamame yoomitti akka beellamame itti hima. Kan namatti tolu immoo kana qofa miti. Isin amma kan keessan bartan miti. Yeroo taanutti manni murtii waliigalaa yoo beellamu kompiitararra jaagaluuf ofuma isaatiif otuma isin hin gaafatin ergaa kana isinii erga jechuudha. Ergaa naaf. Moobaayilii kanarratti isinii erga. Kanumaaf dhamaatanii turtanii hin dagatinaa qabadhaa. Yaa ilma barate. Qaxxaamuraan xumurreen ani jetture gara hojiittan deema kaamma jiraadhu gooftaa.